Murteewwan mootummaan naannoo Oromiyaa hojiirra oolche keessaa caasaa gandaa diriirsuudha. Naannichatti hawaasa itti dhiyeenyaan tajaajiluudhaan itti quufinsi dhufuu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ni kaasu. Tajaajilamaatti siquudhaaf hojii xiyyeeffatamee hojjetamaa jiru keessaa inni tokko mootummaa gandaa lafa qabsiisuuti. Mootummaan gandaa kanaan dura kan hin turre namni akkuma fedhetti kan dhimma itti ba'u kan ture. Bara darbe murteen seena qabeessa akka mootummaa naannoo keenyatti murtaa'ee caasaa guutuun akka jiraatu, mootummaa guutuun gandarra akka jiraatu kallattiin kaa'amee itti galamee jira. Isa kanaanis uummata keenya biratti hanga tokko tajaajila itti siqamsanaan itti quufinsi hanga tokko mirkanaa'aa dhufee jira. Dhiyeenyatti tajaajila gahaa argachaa jiraachuu fi ifaajeen kanaan dura isaanirraa hafu jiraattonni godina Shawaa Aanaa Gumbichuu ganda Habruu Seeftuu ni dubbatu. Haalli simannaa isaanii baay'ee kan namatti toludha. Kanaaf egaa waan sana fixadhee yookaan immoo xumurachuudhaaf irran jira. Kanaaf waan sana xumuruudhaaf dhuguma baay'ee namatti tola. Kenniinsi as jiru kan baay'ee namatti toludha jechuudha. Ilaalchi akkanaa bakka hundatti yoo jiraate kan namatti tolu jechuudha. Gandi kun asitti dhaabbachuun isaa waan baay'ee nurraa hir'isee baasee garaagaraa tiraanspoortii sa'aatii deemnee daandii buluun jira, argachuu dhiisuun jira. Garuu sa'aatii dhumnetti asitti sa'aatii dhuma barbaannetti dhumnee argannaa jechuudha waan barbaanne. Fooyya'aa jira shaggaadhaan maddatu nama jedha. Duraa sirriidha karaa deemneeti achi taraa eegganneeti amma sa'aatii 6 amma sa'aa 7 eeggan. Ammoo yoo daqiiqa muraasa daqiiqa 15 hin taane nu gaggicha jira abbaan immoo amma garuu shaggaadha bareedan jedha. Gandichatti hawaasni tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa ta'e akka argatu xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu bulchaan ganda Habruu Seeftuu Obbo Tsagguu Daammanaa ni dubbatu. Erga caasaan kun gadi bu'ee torbeetti dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa torbanuu manni yookaan manni hojii kun banaadha jechuudha. Karaa kanaan abbaan dhimmaa tajaajila bal'aa si'ataa karaa barbaadamuu fi istaandardii isaa eeganii fudhata jechuudha. Naannoo kanattis immoo qonnaan bulaanis tajaajila dhufeef sanaaf itti quufee galaa jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaafii hawaasa keenyaa deebisuuf murtoon murteesse aanicha irratti hojiirra oolaa jiraachuu fi hawaasnis tajaajila si'ataa fi haqa qabeessa argachuu kaasu bulchaan Aanaa Gumbichuu Obbo Masfin Kabbite. Mootummaan uummatatti siiqee tajaajila argachuu danda'uun isarra jiraatu uummanni qe'ee isaatitti tajaajila aanatti argachuu qabu gandatti akka argatuuf gurmaa'insa kana sadarkaa gandaatti gadi buuseera. Hooggansa nama 7 qabuun dameewwan jijjiirama fidan jedhamu badhaadhina fiduu danda'an hunda isaaniitti irratti sadarkaa gandaatti gadi bu'eera jechuudha. Kanaaf akkuma beekamu kanaan dura namni aanatti dhufee komisaa himachaa ture amma sadarkaa gandaatti hiikkachaa jira jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa caasaa gandaa daran jajjabeessuudhaan rakkoon kenna tajaajilaa caalmatti akka furamuuf dhimma xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa jiruudha jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Gandi haga bu'a qabeessa ta'e mootummaan naannoo keenyaa bu'a qabeessa ta'a. Kanaaf waan jiru humna namaa baadiyyaa keessa jiru risoorsii akka naannootti qabnu hundaan mootummaa gandaa gahoomsuun xiyyeeffannoo mootummaan sadarkaa naannoo, xiyyeeffannoo sadarkaa godinaa, xiyyeeffannoo sadarkaa magaalaa fi aanaa ta'uu danda'utu irra jiraata. Humna namaatiin leencoollee barbaachisaniin mootummaa gandaa gahoomsuudhaanidha rakkoo uummata keenyaa kan eegamu. Mootummaa gandaa bu'a qabeessa gochuudhaan mootummaa naannoo keenyaa bu'a qabeessa kan goonu. Ce'umsi hunda galeessa ta'e dhugoomuu kan danda'u mootummaa gandaa yoo lafa qabsiisne qofadha.